Wi-Fiin isin bilbila keessan irratti fayyadamaa jirtan dadhabaa ta'ee yoo isin cinqe aappii tokkollee osoo hin fayyadamin akka saarukaatti akka inni isiniif dalagu godhachuu ni dandeessu. Wi-Fiin isin irraa hidhattan jabaa ta'eetuma bilbila keessan irratti garuu yeroo isin hidhattan sababa bilbila keessan irraa kan ka'e dadhabaadha dafee viidiyoo dheeraa isiniif hin tapsisu hedduun iskiippi godhee dhaabeeti itti isiniif deebi'a jechuudha. Dafee isiniif hin dalagu gabaabdumatti. Kanaafuu akkamitti akka saarukaatti akka inni isiniif dalagu godhachuu ni dandeessan jechuudha. Aappii tokkollee osoo hin fayyadamin bilbiluma harka keessanii qabdaniin seetingii tokko duwwaa sirreeffatanii akka saarukaatti akka inni isiniif dalagu godhachuu ni dandeessuun isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa keessafuu warreen sooshaal miidiyaa fayyadamtan dafee otoo viidiyoon isiniif taphate ni feetan ni jaalata jechuudha. Namuu garuummoo rakkoo bilbila keessanirraa kan ka'e waayifaan otoo jabaa ta'u bilbilli keessan dafee isiniif hin tapsiisu. Dafee waayifaa saffisiisee isiniif hin dalasiisu. Kanaafuu furmaata guddaa kan ta'u gaafii isin na gaafattaniif viidiyoon isiniif deebi'eetiin jira kunoo deebii keessan isiniif qabadde hanga dhuma viidiyoo kanatti yoo kan hordoftan ta'e harka keessaniin bilbila keessan akka saarukaatti akka inni isiniif dalagu godhachuu ni dandeessu. Maarree hordoftoota kiyya otoo karaa barumsaatti isiniin dabarsiniin duratti chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf chaanaala kanaaf haaraa kan taatan chaanaalli kun chaanaala barumsaatti sabiskiraayib godha akkasumas viidiyoon dabalataa ofiisaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notifikashinii irra kaa'uu hin dagatina. Viidiyoo kanallee akkuma eegaltaniin piliis laayik godhuu hin dagatina. Yaada fi komii qabdanillee komentii jala nuuf barreessaa isiniin jenna. Hiriyoota keessaniif sheer gootanii namni hundinuu akka irraa baratu gochuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Amma kallattimaan karaa barumsaa isin dabarsa. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jira. Akkuma reefu mata duree irraa isiniif tokkoof yaaletti waayifaa keessan kan bilbila keessan irratti dadhabaa ta'e akkamitti akka itti sirreeffatuu dandeessan isiniin jedhee ture. Heeyyii ammallee isuman isinitti hima. Hordoftoota kiyya aappii tokkollee osoo hin fayyadamin waayifaa bilbila keessan irratti dadhabaa ta'e asirratti wanti addaan isiniif baasee isinitti himuu barbaadu tokko yoo jiraate waayifaan isin irraa hidhattan sun jabaadha. Bilbila birarratti illee ni dalaga sirriitti dalaga. Garuu bilbila keessan irratti baay'ee dadhabaadha. Yeroo isin yuutuubii fi akkasumas tiktaakallee seentan jechuudha. Keessafuu yeroo laayivii seentan fa'aa isin harkisa jechuudha. Gara duubarratti sagalee namallee isin hin dhageessisu jechuudha. Kuni rakkoo waayifaa sanii otoo hin taane rakkoo bilbila isin harkaa qabdaniiti jechuudha. Isa san karaa salphaa ta'een sirreeffatuu ni dandeessanii jechuudha. Viidiyoo kana jarjara malee suuta jettanii yoo kan daawwattan ta'e bilbila keessan akka saarukaatti akka isiniif dalagu godhachuu ni dandeessan. Hordoftoota kiyya rakkoon keessan viidiyoo irra ariitan jechuudha. Isteeppii namni isinitti argisiisu suuta jettanii hin ilaaltanii irra ariitanii jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana hanga dhumatti obsaan ilaalaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Irra hin ari'inaa viidiyoo suuta jedhaatii ilaalaa. Viidiyoon yoo isiniif galuu baate akka irra deebi'ee viidiyoo isinii hojjedhuuf komentii barreessaa bakka isiniif hin galin jechuudha. Viidiyoo irra hin ari'inaa yoo irra ariitan isiniif hin galuu jechuudha. Ani irra ariitanii ari'uu baattanii anaafumaa waan takka bu'aan isin buustan hin jiru sii galee. Garuu akka isin irraa waa hubattaniin barbaada. Akka isin waan ani isin barsiisu isiniif galutti akka isin ilaaltaniin barbaada jechuudha. Suuta jettanii yoo ilaaltan wantin hojjetame hundinuu bu'aa qabaa jechuudha. Kan isinillee kan ilaaltan irraa fayyadamtu jechuudha. Tole mee amma akkamitti akka itti sirreeffattan osoo aappii tokkollee hin fayyadamin haasaa isinitti hin dheeressu itti achi isin dabarsee isin argisiisa jechuudha. Koodii tokkollee hin fayyadamtan hordoftoota kiyya karaa birallee isin oofu bilbiluma harka keessanii qabdaniin sirreeffattu jechuudha. Akkamitti akka sirreeffattan waliin ilaalla. Foonii keessanii seentu manuma bilbilaa kana keessa seentu jechuudha. Keessa seentanii maal akka gootan isinitti hin argisiisa. Bakkumaan an xiyyaan isinitti argisu irra tuttu. Amma urjiini gootu, maslaalii gootu, sana booda lama gootu, jahani gootu, ammallee sadii gootu, san booda maslaala gootu ufumaan fudhata jechuudha. Akkuma argitan kana hordoftoota kiyya ufuma isaatiin fudhata. Sana booda hordoftoota kiyya kunoo akkuma asirratti argitan jechuudha mata duree kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti yeroo isin tuttan jechuudha bakka kunoo an xiyyatti isiniif qabe kana kan gadii kana jechuudha refresh wife kan jedhu kana jechuudha. Yeroo isin asirra tuttan bilbilli keessan guutumaan guututu ni cufataa jechuudha. Switch taa jechuudha. Nama yoon irratti tuqee kallattii maan irratti cufataa jechuudha. Viidiyoo waraabaa jirullee ni dhaabataa jechuudha. Kanumaafu ani fakkeenyan isinitti argisiisa akka isiniif galutti isinitti argisiisa. Isin immoo haaluma ani isiniin jedhe kanaan sirreeffattu jechuudha. Refresh godhuu jechuun gabaabduutti bilbila keessan san waayifaa keessa san haarawoomsuu jechuudha. Piroosesa isaa as keessatti hin argitu. Mee irra deebi'een isin argisiisa hordoftoota kiyya akka isiniif galu hubadhaa. Urjii maslaala 266 maslaalan godhe. Sana booda yeroo isin irratti cukaastan haala kanaan isinii dhufaa jechuudha. Akkuma argitan beekatiin irra isiniif deebi'e akka isiniif galuuf
jedhee hordoftoota kiyya sirriitti hubadhaa. Yeroo isin asirra cuqaastan guutuutti ni cufata. Koodii san akka hin irraanfanne jechuudha. Koodii kanaan koodii waayifaati amma inni kun jechuudha. Biyyoota hundarratti ni dalaga wanni kuni sirriitti ilaalati sirreeffadhaa. Urjiin isiniin jedhe maslaala yookaan riqicha akkasumas 2 6 6 maslaala gootu yookaan riqicha gootanii sana booda kallattiin isin okay irratti gootan ufuma isaatiin automaatikaalii gara keessatti fudhataa jechuudha. Yeroo fudhate haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Isin maal gootu refresh gootu jechuudha ni haaromsitu. Bilbilli keessan cufate ufuma isaatiin banamaa jechuudha. Sana booda ufuma isaatiin kallattimaan qalaw jedhee isiniif banamaa jechuudha hordoftoota kiyya. Hordoftoota kiyya yeroo bilbilli keessan cufamee banamu jechuudha. Sakandii 2 yookaan yoo jabaattee sakandii 5 sakandii 6 ganuma tura jechuudha. Bilbilli ufuma isaatiin banama. Yeroo cufamu san bilbilli na jalaa cufamee maal jettanii waan tokko waan isin shakkitan tokkolleen hin jiru jechuudha. Maaliif ani waan ufii kiyyaa itti fayyadamee beekuu fi waan argen asirratti isiniif dhiyeessaa jira waan ta'eef jechuudha hordoftoota kiyya. Akkuma fakkeenyaaf yeroo bilbila keessan formaat gootan cufamee banamu san jechuudha. Akkuma sanitti ufuma isaatiin cufamee automaatikaalii ufumaan banamaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamtanii waayifaa keessan kan isiniif dalaguu didee akka ajaa'ibatti dalasiifatuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Waayifaan akkuma iskiriina irratti argitan kana refresh yeroo isin gootan jechuudha ni haarawoomaa jechuudha. Settingoleen garagaraa kan isin bilbila keessan keessatti karaa waayifaatiin dogongoraa waan tokko gootan illee hundinuu ufuma isaatiin sirraa'ee refresh ta'ee isiniif dhufaa jechuudha. Haala sanii yoo sirreeffattan waayifaan duraan dadhabaa ta'ee sirreeffadhaati nagaafadhaa. Yoo waayifaan keessan kan dur dadhabaa ta'ee akka ajaa'ibatti isiniif dalaguu baate jechuudha. Isiniif galee kana jechuun bilbilli keessan dadhabaadha. Maaliif waayifaan amma sirratti waan adda baasee isinitti himuu barbaadu waayifaan sun yoo jabaa ta'e waayifaan isin irraa hidhattan jabaa ta'e bilbila keessan irratti immoo isiniif dalaguu diden isiniin jedhaa jira. Laal hubadhaa. Bilbila keessan irratti yoo keessan laafaa ta'e kan nama isin irraa hidhattanii sun fakkeenyaaf bilbila 2 qabaatanii bilbila tokko irratti sirriitti isiniif dalagee bilbila tokko irratti immoo laafaa ta'e jechuudha. Kanaaf rakkoon sun maal jechuudha? Rakkoon sun waayifaa san bira jiraatu osoo hin taane bilbila isin harkaa qabdanirra rakkoon jira jechuudha. Haala kanaan sirreeffatanii itti fayyadamuu ni dandeessaniin isiniin jedha hordoftoota kiyya. Baroomsa irraa kun akka isiniif galee fi akka irraa waa baratanii fi akka itti gammaddanillee abdii guutuun qaba jechuudha. Maarree hordoftoota kiyya isinillee viidiyoo kana laaltanii eega xumurtanii viidiyoo laaltanii keessaa ba'uu duwwaa osoo hin taane laayik tuqaatii keessaa ba'an isiniin jedha. Piliis laayik tuquun gatii isiniin gaafatu sakandii takka isinitti hin fudhatu. Garuu anaaf hamilee waan ta'eef waan hin beekunda kan isiniif dhiyeessuuf anaaf hamilee waan ta'uuf laayik tuqaa viidiyoo piliis bira hin darbinaan isiniin jedha. Akkasumas viidiyoon kunilleen akka namoota baay'ee bira ga'ee namni hundi irraa fayyadamuuf obboleeyyan waan kanaan rakkatan hedduu waan ta'aniif jechuudha. Sheer godhaatii wal biraan gayaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kan baatu bilbila isinii miti. Waan tokko kun waan vaayirasii illee isinitti fiduu miti sheer godhuuni. Kiyya duwwaa osoo hin taane yuutubaroota ilmaan Oromoo hundumaa viidiyoo yeroo argitan sheer godhaa laayik godhaa komantii bareedduu isa isaan jajjabeessitu barreessa fi bira darbaan isiniin jedha. Akkasumas viidiyoo irraa kanallee bakka isiniif hin galin komantii jalatti komii qabdanillee komantii jalatti naaf barreessan isiniin jedha. Chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kanallee akka inni jabaatee waan hunda isiniif fiduuf chaanaala kanaaf haaraa kataatan hundumti keessanuu subscribe godhuu hin dagatina. Viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Kanarraaf qopheeffadhalleen asuma irratti kan raawwatu ta'a. Viidiyoo marsaa itti aanutiin hamma walitti deebinutti horaa bulaa liibana.